raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu fulbaana 8 bara 2023 qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isin faana turmoo an Iftuu Galataati. Waraanni mootummaa aanaa Ada'aa Bargaatti dargaggoota Oromoo ukkaamsee hidhe. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa daangaa Oromiyaatti dhiyaatanii qubachaa jiraachuun ibsame kanneen jedhanii fi kanneen biroos kan isin biraan gahu ta'a. Amma xumuraatti nu waliin tura. Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti dargaggoota nagaan maatii isaanii waliin jiraatan adamsee hidhaa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa aanaa Ada'aa Bargaa ganda biyyoo Wagdii jedhamu keessa fulbaana 1 bara 2023 waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjettu jechuun dargaggoota nagaan maatii isaanii waliin jiraachaa jiran ukkaamsee mana hidhaatti naqeera. Obbolaa lamaan Waayyuu Tolasaa fi Katamaa Tolasaa dabalatee dargaggoonni Jaamboo Abbabaa, Badhoo Dajanee, Badhoo Dhaqqabaa jedhamanii fi kanneen biroo yeroodhaaf maqaa fi eenyummaa isaanii adda hin baafne hedduu ganda biyyoo Wagdii keessaa waraana mootummaatiin qabamanii hidhamaniiru. Dargaggoota kanneen qabataa baa'oo shanee waliin hojjettu jedhuun irra deddeebiin ukkaamsuu kan himan namni kun mana hidhaa keessatti garmalee dararaa akka jiran eeranii osuma dargaggoonni kunneen akka qabaataniyyuu to'annoo jala eega oolanii booda da'oo seeraa jalatti dararamuun irra hin turre eega jedhanii booda waajjira poolisii aanichaa magaalaa Mogoritti argamu keessatti hammeenyi guddaan dargaggoota kanneen irratti raawwatamaa jiraachuu saaxilan. Humnoonni waraana mootummaa kunneen gandoota baadiyyaa aanichaa keessa naanna'anii qonnaan bultootaan ilmaan keessan fidaa jechuun qonnaan bultoota dararaa jiraachuu kan himan maddi keenya yeroo ammaa kana hawaasni roorroo hamaa jalatti kufee jiraachuu dubbatu. Sababa ilmaan isaanii irratti gochaan gara jabeenyaa kun raawwatamuuf qonnaan bultoonni ilmaan isaanii barnoota addaan kuchisiisanii magaalaa Finfinnee fi bakkawwan birootti baqachiisaa akka jiran himanii dargaggoonni qe'ee dhalatanii guddatanitti argamuun ulfaataa ta'uu dubbatan. Dabalataanis reebichaa fi doorsisa hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru dandamachuu kanneen dadhaban qonnaan bultoonni aanichaa qe'ee isaanii gadhiisanii lagaa fi bakkoota birootti baqachaa jiraachuullee ibsaniiru. Boruu Lataatu qindeesse. Oduma wal fakkaatuun godinuma Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa hidhaa fi saamichi waraanni mootummaa raawwatu garmalee hammaachuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo, aanaa Midaaqanyii fi Leeban Jaawwii keessatti waraanni mootummaa lubbuu hawaasa nagaa galaafachuu madditti qabeenya hawaasaa saamuun jiraattota ukkaamsee hidhaa jiraachuun ibsame. Jiraataan aanaa Amboo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa fulbaana 5 bara 2023 ganda Galaan Waddeessaa fi Kaarraa jedhamu keessatti namoota nagaa ajjeesuu fi ukkaamsee hidhee jira. Waraanni mootummaa ganda Dikii jedhamu qubatee jiru gaafa kibxataa gara ganda Kaarraatti bobba'ee dargaggoo Hincaalaa Tasfaayee jedhamu ganda Kaarraa bakka addaa Cittuu jedhamutti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu himan. Bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa dargaggoo Galaasaa Jifaaraa jedhamu magaalaa Amboo keessaa qabee ganda Galaan Waddeessaa eega geessee booda bakka addaa Bagaalloo jedhamutti
uummata fuulduratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu maddeen keenya ifoomsaniiru. Dargaggoonni kunneen yakka addaa qabaatanii osoo hin taane karaa dhoksatanii waraana bilisummaa Oromoof odeessaa fi tumsa garaagaraa gootu jechuun waraanni mootummaa akka ajjeese maddeen keenya himanii aanaa Amboo gandoota akka Galaan Waddeessaa, Dikii, Kaarraa fi Xulee keessatti ajjechaan saamichi qabeenyaa hidhaa fi reebichi sukkanneessaa hawaasa nagaarratti raawwachuu eegalee waggoonni lakkaa'amuu dubbatan. Hawaasni gandoota kanneenii haala hammaataa fi jibbisiisaa ta'e keessatti akka argamullee dhugoomsaniiru. Waraanni mootummaa godinichuma aanaa Midaaqanyii fi Liiban Jaawwii keessatti fulbaana 4 bara 2023 namoota ajjeesuun qabeenya isaanii saamuu fi hidhuun himameera. Waraanni mootummaa manguddoo umurii waggaa 70 ta'an obbo Gaaddisaa Dirribaa ganda Arrittaa Tokkee Lagaa jedhamutti rasaasaan ajjeesuu himanii bakkuma kanatti qonnaan bulaa obbo Naggasuu Oljirraa jalaa loon hedduu saamuu ragaa bahan. Aanaa Liiban Jaawwii ganda Haroo Maaramii jedhamuttis horii gaanfaa hedduu uummata jalaa saamuu maddi keenya biroo himanii dabalataanis dhukaasa uummata nagaarratti banameen mucaan umurii waggaa 8 maqaan isaa Gaaddisaa Waaqumaa jedhamu nahee baqachuun hanga yoonaatti achi buuteensaa dhabamuu himan jechuun kan gabaase Boruu Lataati. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman sochii dirree waraanaa Oromiyaatti deebifna jedhuun duula waraana banaa jiran hordofee bakkoota naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa wal daangessu irratti hidhattoota isaanii qubsiisaa jiraachuun himame. Gareen kun sochii dirree lolaa Oromiyaatti deebifna jedhuun warraaquu eegalee bubbuluu kan himan maddi keenya tokko yeroo ammaa gama Shawaa Bahaatiin waraana hedduu gara daangaa Oromiyaatti siqsanii qubsiisaa jiraachuu ragaa bahan. Humnoonni kunneen ifumatti leenjii waliif kennaa qonnaan bulaan osoo hin hafin humna uummataa isaanii ofitti dabalaa jiru kan jedhan maddi keenya mootummaan biyyi na harka jirti jedhus osuma arguu fi dhagahuu humnoota finxaaleeyyii kanneen rukutuu dhiisee jedhu. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetiin daandiin magaalaa Minjaar Mattabilaa jedhamurraa ka'ee hanga Areertii Ejjeree Moojootti fullaasu humnoota finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman kanneen qabamee jiraachuu kan himan maddi keenya yeroo gabaabaa keessatti uummata Karrayyuu aanaa Fantaallee jiraatu irratti lola banuuf qophiirra akka jiran dubbatan. Caasaa mootummaa dabalatee qonnaan bultoonni Amaaraa bakkoota sana jiran hundi waliif tumsuun akka hojjetan kan himan namni kun mootummaan bilxiginnaa aangoo isaaf qofa Oromummaa isaa maqaa dhahatu osuma arguu humnoota kana tuquurraa callisa filachuu eeran. Guyyaarraa leenjii waliif kennaniin dandeettii fi baay'inni isaanii dabalamaa jiraachuu kan dubbatan namni kun meeshaa waraanaa mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamee fi kan yeroo lola TPLF mootummaan hidhachiise gahaa qabaachuu garichi rakkoo meeshaalee akka hin qabne dubbatanii faallaa kanaatiin waraanni mootummaa aanaa Fantaallee fi Boosat keessa deeme qonnaan bultoota qabeenya isaanii gurguranii humnoota diinaa kana ofirraa qolachuuf qawwee bitatan irraa hiikaa jiraachuu himan. Maqaa Baa'oo Shaneetu isin hidhachiise jedhuun qonnaan bultoota horii isaaniitiin meeshaa bitatan irraa qawwee hiikuun uummata keenya hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ficcisiisuuf jiru jedhan. Gochaan kun itti yaadamee humna Amaaraa jabeessuu fi humna Oromoo laaffisuuf waan hojjetamaa jiru fakkaatas jedhan. Dhiibbaan kamuu jiraatus hawaasni Oromoo aanaa Fantaallee fi Boosat dammaqinaan of eeguu akka qabu namni kun dhaamaniiru. Haaluma wal qabateen humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa naannoo daangaa Oromiyaa irratti sochiiwwan lolaa taasisaa jiraniin weerara babal'isaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa qabachuuf lola tibba darbee humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa taasisanii turan uummanni ofirraa qolatee deebisuus ammoo kallattiiwwan aanaa Dagamii fi Hidhaabuu Abooteetti bobba'aa jiraachuu yaadawwan jiraattotaa waabeffachuun OMN gabaaseera. Gabaasni OMN akka eerutti aanaa Hidhaabuu Abootee gandoota ada'aa nyaachuu fi ada'aa bonayyaa jedhamanitti kanneen bobba'an finxaaleeyyiin Amaaraa miidhaa garaagaraa hawaasarraan geessisaa turan. Gochoonni kunneen aanaa Dagam ganda baadiyyaa Leellisaa Alii Dooroo jedhamu keessattis bal'inaan kan hubataman yoo ta'an keessattuu lafa darabaa qonnaan bulaan itti loon bobbaafatuu fi hojii qonnaa hojjetu kan aanaa Dagam laga Jammaan naannoo Amaaraa daangessu keessa qonnaan bultoota ukkaamsuun birrii 200 hanga
500 gaafachaa jiru. Aanaa Dagam ganda Leellisaa Alii Doorotti namoota ukkaanfamanii birrii itti gaafachaa jiran keessaa Dajan Tashuu, Mul'ataa Darrasaa, Kokob Lammaa, Nagaasaa Abbabaa, Abbabishuu Warquu, Alamuu Kumsaa, Isheetuu Dhufeeraa, Abiituu Abbabaa kanneen jedhamanii fi kanneen biroollee akka jiran barameera. Uummata darabaa lafa horii itti tikfatuu fi midhaan qotatan irraa ukkaamsuun kan ari'achuun horii isaa jalaa oofachuu kan himan jiraattonni gochoonni kunneen babal'achaa dhufanis furmaanni mootummaan kenne hin jiru jedhan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata dararaa jiran kunneen kanneen naannoo Amaaraatti dheenyuma Oromiyaatti cihanii dhufanii fi kanneen dursanii dhufanii uummata keessa namoota nagaa fakkaatanii dhokatanii turan akka ta'an jiraattonni ni himatu. Kanaan dura haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa ofirraa qolachuuf hawaasi aanichaa wal gurmeessuun humnoota kunneen fuuldura dhaabbatanii turan bulchiinsi aanaa darraa doorsisaa turuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Gurmichaa Gammachuutu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun haaraaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.